Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota zulamaashoo. Zirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyyaa isin biraa jiraatu jecha kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee. Shamarka fuuna warroonni kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addaan qoodiin bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyyaa isin biraa jiraatu harallee ganama subiidhaan zulaan eessa deemuuf kaate jechuun keessaniin oolu akkuma isin argitan kan akkanatti kombortaa hangana guddatu kana uffadhee akkuma isin argitanii irraan jalaan deebi'ee kaalsii akkan ol godhadhee waan fakkaatu argitanii akkana ka'ee jira jechuudha. Maaliif akkana kaate jechuun keessaniin oolu ganama keessa amma sa'aatiin kun sa'aatii tokkoyyuu hin taane ganama subiidha. Sa'aatii tokko jechaadha bakka sa'aatii tokko daqiiqaa 5 hanqataa sa'aatii tokko kanatti kittibaatii yookaan kitittilii deemaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinoo baanee jirra abbaa mana kee wajjin gibbii cufaarra jechuudha. Gibbii cufee baharra ganama jechuudha. Sa'aatiin sun kun sirrimatti ganama anuyyuu argitanii hirribarraa yiqaa jira. Waan isin garramu way daa'imummaa tana qorra kana keessa daa'imman tunni kuwaasii taphataa jirta akkuma isin argitan kana. Namni ijoollummaa bahee nama du'aa bahee jedhanii garuu iyyuu qorra kana keessa kuwaasii taphataa jirti. Akkuma isin argitan kana naannoon keenya akkana fakkaata jechuudha. Asumaan hanga xumuraatiitti mee wajjumaan kitittilii yookaan kittibaataa fudhannee deebinaa maaltu akka achi keessa adeemsifamu akkasuma wanti isin baratta waa baay'eetu jiraachuu mala waan ta'eef hanga xumuraa osoo laaltanii baay'ee gaariidha isiniifillee wanta ta'eef mee hanga xumuraa na wajjin turaa isiniin jedha. Walumaa galatti kuni naannoo keenya jechuudha. Akkanatti baanee jirra. Amma gara baajaajii deemaa jirra. Asii in bilookiin kun amma jechuudha. Bilookii lammaffaa irra jira jechuudha. Bilookii lammaffaa irra jira. Naannoon keenya kun sirriitti qorra. Sababni inni qorruuf maali yoo jettanii mukkiin baay'ata. Mukkiin qilleensa harkisa jechuudha gahee jira. Mukkiin waan baay'atuuf jecha akka malee qorra jechuudha. Shashamannee kana keessattuyyuu naannoofni hunduu wal dida naannoon hunduu garagara jechuudha. Naannoon keenya kun hin qorra jechuudha. Akka bakka sirrima qorra. Sababa saniif jecha waan mukkeen baay'atuuf natti fakkaate amma kinooti baajaajii yaabbannee kinooti baajaajii kontiraata qabannee bahaa jira jechuudha. Kinooti akkuma isin argitan kana gara 04 deemaa jira jechuudha. Maashaallah as biratti micatti takkatti 04 tadeemtu fudhatee jira jechuudha. Baajaajiin qabatee jira jechuudha. 04 buutii nu ammoo eessa deemaarra mishinii deemaa jira jechuudha. Namni Shashamannee keessattan kinoo warri karaarra xaragullee karaarra xaxxaragaa jiranii sa'aatiin kun ganama jechuudha. Argitanii warri bilookii xaragu jechaadha. Bilookii xaragaa jiranii akkuma isin argitan kana kinooti 04 geenne kaardii kana baafadheera. Kaardii lakkoofsa 4 jechuudha. Ka ganama darbee kaantu na dhaqqabee jira. Uummanni argitanii uummanni waan fakkaatu meelaalaa as keessa jechuudha. Kunniin warra gibbiin ala taa'u hamma warra keessa taa'u isin mul'isa. Kunniin akka jiruunu tartiibni kunniin illee warra cinaa tokko taa'u kunniin illee tartiibni kunniin illee warra cinaa tokko taa'u. Qooyaa gana argitanii uummata aalama waan fakkaatu jechuudha. Baay'ee isin ajaa'iba wallahi uummanni horofaan waan takka hin argini garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Ka fayyaaf deemuu fi ka dubartiin ulfaa garaagaratti jechuudha. Ka keessummeessanii bakka takkatti miti boota garaagaraati kan akkana baay'atu kunniin warra fayyaaf deemu jechuudha. Argitanii tartiiba sanarra akka nama zuuriyaa san taa'u laala nama akka ajaa'ibaa baay'ata jechuudha. Namni sa'aatiin kun amma sa'aatiin deemee jira. Eeggadhaan nuun jedhaniyyuu sa'aatii namni kunniin akkana taa'ee eeggataa jiru jechaadha. Ganama sa'aatii 12 irraa hanga sa'aatii 2 wayi hanga sa'aa 3 akkasii nama tokkotu keessummeessa. Achi booda qursii nyaatanii deebi'anii haga qursii nyaatanii deebi'aniif nullee hin dheeyne jechuudha. Uummanni akkana baay'ata. Naannoo kana naannoo qoqorii bomboliinoo waan akkasiisaniini nyaachuuf kinoo namni taa'aa jira. Akka bitatee deemullee waan biraati kinoo nullee qoqorii fi shaayii ajajjanneerra jechuudha. As biratti nyaanni biraa naannoo kana hin jiru. Hanga ispaaltii rool bahanitti jechuudha. Qoqorii akkam bareedni maashaallah. As biratti kinoo qoqorii fi shaayii namni nyaatu kunniin guutuun nama nyaatu ka bitatee deemu likkii hin beekani. Kan nyaatullee kun guutuun kinoo warra taa'ee nyaataa jiru. Masmara kana keessa nama tokko isiniif fakkaata garuu nama hedduutu gurgura jechuudha. Gara nama 6-5tu gurgura. Martuu ufumaa oombarii ufii tartiiba deeffatee oombarii ufii sanarra gurgura kinooti bomboliinoo fi qoqoree nyaataa jira jechuudha. Bomboliinoo tana nyaataa jira jechuudha kinooti. Isii tana takkatti nyaataa jira jechuudha. Zayitii xiqqoo yoo nyaadhillee baay'ee naawwanni hin ta'u. Akkuma isin argitan kana kinooti keessa ol deebinee sa'aatiin kun sa'aatii 3 walakkaadha. Kinoo dubartiin ulfaa kinoo isii tana jechuudha tartiiba kanarra.
Amma isa san fudhadhee achitti kafalee jechuudha. Kinootii seenaa jira boota kittibaatee san seenaa jira. Namni booda itti ol guuta malee ammaaf namni hin jiru. Lakkoofsa kiyya lakkoofsa arfaffaarra jira hin beektanii arfaffaarra waan jiruuf nama sadi bicha na dursa jechuudha. Namni sadan haa dursu malee warri ulfireef garaan hafe jalqabarra fudhata. Warri istiraasawundi itti aanaa kuuwwan macarrashaarra as biratti kinoo argitanii nama sadi naafoo jira. Asitti Zuleekaa Muhammadii kinootii birrii 10 jechuudha. Kaardiin birrii 10 baha ka istiraasawundi lallamuuf barbaadu birriin isaa hin dabala. As biratti kaardii kiyya jechuudha. Kinoota akkuma isin argartanii ka kitittilii yookaan hordoffii jechaadha. Akkuma isin argartan kana kabiraan duraan jala badee haaromsa dheera deebi'ee haaromfadhe jechuudha. Na jalaa badee akkamii akka badee hin beekani. Kinooti amma namni baay'ateera. Dura nama sadii ture amma nama kana muluu baay'atee jira. Akkuma isin argitan kana namni akkana baay'atee jira. Anillee asitti kinoo akkana aaree taa'aa jira. Baay'ee taa'ee achi doftoroonni dhuftee kinootii waraqaa istiraasawundii naa kennitee kafalii deebinaan jettee birrii 200 jechuudha. Kinooti asii kafalnaan jettee asii kafaluuf deemaa jira. Erga kafalee ka'ee booda eessa dhaqaa boota istiraasawundii san deema jechuudha. Lakkoofsi as keessa namni yaalaa lakkoofsi nama ergan hunduu garaagara. Kinooti as biratti Zuleekaa Muhammadii birriin itti kafalee immoo birrii 200 jechuudha. Chaapparra dhaanii kennaniirani. Garaagarummaan ittiin beekanii kafaltanii fi kafaluu dhabdanii darsanii tanaan osoo hin taane chaapparra isinii dhahanii amma buknoo boota istiraasawundii san taa'ee eeggata rabbaan mana kiyya kana aarii dhaabataa jira. Baay'ee teenne subhaanallahi sa'aatii tokko mana baanee sa'a 6tti mana galaarra jechuudha. Akkana dhaabataa rakkina haqaan istiraasawundii lakkoofsa naa waamaniif akkana dhaabataa jira. Maashaallah sa'aatii dheeraa gana fudhatee booda xumuradhee jira jechuudha. Viidiyoo kana jaalattan subscribe like share naa godhaa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif hanga ammaa hedduu isin galateeffadha. Naaf galatoomaa subscribe godhaa.